تكتلنا نعدم كن سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترا akka mooltan dhaggeeffattoota keenya tamsaasni BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa eegaleera qabiyyeen irraaf suneeffanne gargaarsi gara Tigraay geeffamaa ture leellaa irratti banameen duubatti deebi'u mootummaan Itiyoophiyaa ibsu karaa abaabatiin koriidarii abaalatiin hoggaa deeman loltoonni isaanii toksii waan irratti bananiif na haalli isaa nageenya waan hin taaneef karaa magaalaa Samaraatti deebi'aniiru. Gaanfa Afrikaatti ergamaan adda Ameerikaa Itiyoophiyaatti maalirra jiru Dr. Laggasaa Tulluu gaafanneerra. Lammiileen Itiyoophiyaa Yukireenitti hidhamanii turan hundi hidhaa ba'uu isaanii ኤምባሲን ኢትዮጵያ ጀርመንtti argamu ibsu. የቀሩት 6 ተማሪዎች ብቻ ነበሩ እነሱ ምስር ላይ barattoonni lammiilee Itoophiyaa Yukireen keessa tafan 6 qofa turan. Gareen dippiloomaatota Itoophiyaa daangaa Poolaandiraa Yukireen keessa. Oduu odeeffannoo biroos qabnaa hirphaan gammachuu isiniifan dhiyeessa amma xumuraatti nu hordofaa. የቀሩት 6 ተማሪዎች ብቻ ነበሩ እነሱ ምስር ላይ በተለያየ ምክንያት ሳይወጡ የቆዩ ናቸው እሱንም አንድ barattoonni lammiilee Itoophiyaa Yukireen keessa tafan 6 qofa turan. Kunneenis sababa garaagaraan hidhaa keessa ba'uu kan hin dandeenyedha. Gareen dippiloomaatota Itoophiyaa daangaa Poolaandiraa Yukireen keessa kiiloomeetira 160 fagaatee argamu seenanii turban darbe gaafa sanbataa Poolaandiitti deebi'aniiru. Asiitii konkolaataa erginee dippiloomaatonni keenya isaan qabatanii deebi'an. Hawaasi Itoophiyaa fi dhalattoota Itoophiyaa Poolaand jiraatan lammiilee kanneen simatanii deeggarsa taasisaafii jiru. Lammiilee Itoophiyaa eekaman keessaa gar tokko Poolaan akka jiran nan beeka. Kaan immoo Jarman akka seenan odeeffannoo nan qaba. አንዳንዶቹ ፖላንድ እንዳሉ አውቃለሁ አንዳንዶቹም ወደ ጀርመን ገብተዋል የሚል መረጃ ነው ያለኝ. Kana dura ኤምባሲin Poolaand Itiyoophiyaa jiru lammiileen Itiyoophiyaa 70 ol ta'an Yukireen keessaa gara Poolaanditti baqatanii jiru jedheera. Barattoota dhiyoo hiikamaniin alatti lammiileen Itiyoophiyaa Yukireenitti hafan jiru jechuudhaan qondaala ኤምባሲ Itiyoophiyaa Jarman jiru gaafanneerra. ተማሪም እንደ ነዋሪም የተመዘገበ አካል አልነበረም ይሄ ችግር ሲከሰት ነው. Kana dura akka barataattis akka jiraataattis lammiin Itoophiyaa biyya Yukireenitti galmaa'een turre. Gaafa rakkoon kun dhufuudha kan nu qunnamani. Barattoota achi jiraataa turanitu odeeffannoodhaan nu gargaara. Odeeffannoo barattoonni kunneen nu kennaniin yeroo ammaa lammiin Itoophiyaa kamuu Yukireen keessa hin hafne. Haa ta'u malee dhalattoonni Itoophiyaa yeroo ammaa lammummaa Yukireen fudhatan garuu Yukireen keessa hafaniiru. Kunneenis akka seera biyyattiitti waraana amma ka'e wal qabatee lolaaf wanta barbaadamaniif lammummaa Yukireen kan qabanii fi dhiira ta'anii umuriin isaanii 18 hanga 60 ta'an Yukireen keessa ba'uu hin danda'an. Haa ta'u malee kanneen Yukireenii bahanii deeggarsa barbaadan yoo jiraatan yoo nu qunnaman ni gargaara. Deeggarsi kun kan odeeffannoo bakka itti qubatan mijeessuu akkasumas namoonni akka isaan gargaaraniif qindeessuus dabalata. Kanneen nu bira dhufaniif deeggarsa taasisneerra. Ta'us kanneen odeeffannoo dogoggoraa waa'ee keenyaa qaban argannee hin gargaarre. Yoo imbaasii dhaqxan biyyattis hin deebisu. Odeeffannoo jedhu namoota dogoggoraarraa warri ergatanii fi lakkoofsaan baay'ee warri ta'an garuu nuun qunnamuyyuu fedhii hin qaban. Warra nu bira dhufaniif garuu deeggarsa taasisaa jirra. ፈቃደኞችም አይደሉም ከኛ ጋር መገናኘት ተው ድጋፍ ለጠየቁት ድጋፍ እየሰጠን ያለን. Lammiileen Itiyoophiyaa Yukireenitti hidhamanii turan hundi hidhaa ba'uu isaanii ኤምባሲin Itiyoophiyaa Jarmanitti argamu ibseera. ኤምባሲ Itiyoophiyaa Berliinitti argamutti ittaanaa hoogganaa misiyoona kan ta'an ambaasaadar Tafarii Taaddasaa kana dubbatanii jiran. Kanattaan suudhaan immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Pireezidaantiin Yukireen Volodimir Zelenskiin Phaaphaaseen mana amantii Kaatolikii Poopi Firaansis jaarsummaa araaraa irratti akka hirmaatan gaafatan. Pireezidaantiin Yukireen Zelenskiin Poopi Firaansis waliin dubbachuu fi jaarsummaan waraanaa Raashiyaa waliin adeemaa jiru akka xumuramu gaafataniiru. Ministeerri ittisaa Yukireen erga waraanni jalqabamee loltoonni Raashiyaa 15,300 ta'an ajjeefamuu beeksisan. Ministerichi akka jedhutti Raashiyaan guraandhala 24 Yukireen erga weerartee as taankiiwwan 509 fi konkolaattonni dhukaasa dandamatan 1,556 jalaa barbadaa'anii jiru. BBC'n lakkoofsa kanneen mirkaneessuu hin dandeenye.
barataan Naayijeeriyaa waraana Yuukireen keessaa baqachuun biyyatti galan keessaa tokko kan ta'e mana warra isaa kaaba Naayijeeriyaa Sokototti argamutti du'e. Dargaggoon waggaa 22 kan ture barataan kun Yuukireen keessatti damee barnoota wal'aansa fayyaa barataa kan ture yoo ta'u bara dhufu eebbifama ture. Du'a barataa Azaafaa Ababuuf sababni maal akka ta'e ammatti wanti barame hin jiru. Awustiraaliyaan eejensii ittisa hawaarratti xiyyeeffate kan fedhii Raashiyaa fi Chaayinaa ittisuuf oola jettu hundeessite ministeerri ittisa biyyattii Piiter Duuton Awustiraaliyaan hawaa keessatti qooda akka qabaattu taasisaa jedhaniiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabadhe isaan kana turan. Gara qabiyyee sattaanuutti hin ce'amu. Hojii mana keessaa irra caalatti dubartootaan hojjetamu kan gara qabiyyee sattaanuutti ni ce'a. Hojii mana keessaa irra caalatti dubartootaan hojjetaman kan akka ijoollee kunuunsuu, nyaata bilcheessuu, qulqullina eeguu, bishaan waraabuu, qoraan cabsuu fi namoota dhukkubsatan gargaaruu fa'ii dabalata. Itoophiyaatti hooggantuun dhaabbata Action Aid jedhamu aadde Tinnaabaa Biraane Gabra Masqal dubartiin Itoophiyaa tokko guyyaatti sa'aatii dheeraa hojii kanarratti akka dabarsaniif akka hojiitti akka hin lakkaa'amneef dubbatan. ከቤት ውጭ ባሉ ፋሲሊቲዎች ውስጥ ሪዲስትሪቢዩት መደረግ አለበት ብለን ነው የምናምነው። ስለዚህ dubartoota irratti dhiibbaa guddaatu jira. Keessattuu hojii mana keessaa akka hojiitti lakkaa'amuu dhabuun dubartoonni mirga isaaniitti akka hin gargaaramne daangesseera. Hojiin kun gatii argachuu qaba, beekamuullee qaba. Akkasumallee dhiibbaan hojii kanaa addaan qoodamuu qaba jennee amanna. Kanaafuu akka damee diinagdee tokkotti hawaasni itti gargaaramuu qaba jennee yaadna. Giddugaleessaan yeroo herreegnu Itoophiyaa keessatti dubartiin tokko sa'atiiwwan 13 hojii mana keessatti dabarsiti. Maallaqatti yoo shallagamu addunyaa irratti dubartoonni giddugaleessaan hojii doolaara Ameerikaa tiriliyoona 11 baasu hojjetu. Kana raawwachuuf jecha ijoolleen dubaraa barnoota irraa hafuu malu, lafa fagoo deemanii bishaan waraabuu malu, qoraan cabsuu, soorata bilcheessuu akkasumas ijoollee kunuunsuu kana qofaa miti hojii danuu hojjetu. Dhiibbaan dubartoota irra gahu tajaajila fayyaa fi hawaasummaa of keessaa kan qabu yoo ta'u ofii isaanii of kunuunsuuf akka yeroo hin qabaanne daangessa. Akka kanaatti dhamaanii hojiin mana keessaa akka hojii tokkotti lakkaa'amuu dhabuun rakkoo guddaadha. Sababiin isaas haati warraa mana ooltu hojii hin qabu jettee yaaddi. Abbaan warraas haati warraasaa hojii hin qabdu jedhee yaaduu ni jira. Garuu hojii mana keessaa hojiiwwan kaan irraa gadi miti. Hojii humnaa fi yeroo guddaa irratti bahudha. Kanaaf tajaajila hawaasummaa dubartootaaf si'ataa gochuun yeroo isaaniitti akka sirnaan dhimma bahan ni gargaara. ኢኮኖሚ ጥቅም ያለው በገንዘብ ቢተሰላ ብዙ ጉልበት እና ጊዜ ኢንቨስት የሚደረግበት የሥራ አካል ነው ማለት ነው። Aadde Tinnaabaa dubartiin tokko hojii mana keessaa ji'atti birrii 90,000 ol baasu akka hojjetaniiruun dhaabbileen mirga dubartoota irratti hojjetan yeroo dhiyoonaasitti hojii mana keessaa dubartoonni dalagan irratti xiyyeeffachuu dubbatani. በተለይ እንደኛ አይነት ድርጅቶችና ሴቶች መብቶች ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ የመንግስት ስቴክሆልደሮች dhaabbileen akka keenyaa fi dhaabbileen mirga dubartootaa irratti hojjetan akkasumas dhaabbileen mootummaa muraasni yeroo dhiyoo dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennuu jalqaban. Hojii hawaasa keessatti hojjennuun akka shallagnetti dubartiin tokko hojii mana keessaa ji'atti birrii 90,000 gadi hin taane baasu hojjetti. Sababiin isaas dubartoonni sa'aatii 13 oliif mana keessatti waan hojjetaniif. Dubartoonni baadiyyaa ammoo yeroo isaanii hundayyuu hojii kanarratti dabarsu. Dubartoonni magaalaa hojii maallaqni itti kaffalamuu qabanis mana isaaniitti ni hojjetu. Dubartoonni kamiyyuu hojii idilee isaaniirraan wayita deebi'an ijoollee isaanii kunuunsuu fi mana isaanii keessatti waan hanqate guutuu dabalatee hojiiwwan kaaniif xiyyeeffannoo kennuu ni qabu. ታሳቢ መደረግ አለባቸው። Gara qabiyyee sattaanutti hin ce'a deeggarsi gara Tigraay adeemaa ture danqamuu mootummaan Itoophiyaa hime. Ammayyuu taanaa dubbi himaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasaa Tulluu dubbiseera. Jara WFP gaafannee turre konkolaataan gara Tigraay deemu akka deebi'e akka danqame odeeffannee turre sarratti garuu WFP'n haadhuma isa gara Tigraay konkolaataan deemaan turre jedhee dubbate gara Affaar malee jedhee ministeerri waajjirri ministeera dhimma alaa Itoophiyaa motor karaa Affaar karaa min deema Affaar keessa jira miti konkolaataan. Kanaafuu kan danqame isa kamii? Konkolaataan akkoo konkolaatonni kan
deeman karaa abaalatiin kan deeman kan jiran samaraadha kan jiran. Naannoo Amaararraa hin deemne naannoo biraatirraa hin dhufne karaa Affaar keessa kan jiru karaa Affaaritti kan deemu. Tarii bakkeewwan naannoo Affaar biroo rakkoon dhalateetti garas deemaa jiru ta'a odeeffannoo jedhu ture. Karaa san immoo isaan already karaa cufaniiranii mitiire namni ko achi buqqa'eera aanaa afran isaan qaban irraa buqqa'ee iddoo biraa jira karaa sanitti geessuudhaaf immoo kan dhorku jiru naannoo Affaar keessa waan ta'eef Affaar akkamitti jiraattota isaatiif wannoon eenyu gargaarsa akka hin deemne dhorka. Egaa Jabrii WFP akkas jedhan garuu akka mootummaa Itoophiyaatti konkolaattonni sun durumaa Tigraay deemaa turanii. Konkolaattonni durumas kanaan duras hin deeman turanii hin deebi'anii amma immoo keessumattuu waan nyaatamu waan dhabameef boba'aan adda addaas waan hin jirreef nadaajii fi wannoo fudhataniitti karaa sanitti kan deeman nadaajii naannoo Affaaritti karamitti fudhatan samaraadhaan nadaajiin kan jiru. Kanaaf amma konkolaattonni turban darbee gara Tigraay jedhamu deemuu jedhaman eessa ga'an amma? Karaa Maqalee karaa Abaalotiin koriidarii Abaalotiin hoggaa deeman loltoonni isaanii toksii waan irratti bananiif haalli isaa nageenya waan hin taaneef karaa magaala Samaraatti deebi'anii jiran. Warri lola banan kun warra kamii? Warra TPLF kaa. Warri deeggarsuma namoo magara Tigraay deemu jaruma TPLF. Deeggarsi isaan ikkoo deeggarsi akka achi hin deemne barbaadu. Karaa namni cufamu ikkoo akka deeggarsi achi hin deemnefi. Hoo deeggarsi sun achi deeme uummanni waan nyaatu waan argatuuf uummata saniin dallaluu hin danda'an uummanni keenya akkas ta'e akkana ta'ee jedhanii dallaluu hin danda'an. Waan dallaluu hin dandeenyeef dirqama maal gochuu qabu deeggarsi karaa sanitti deemu akka cufamu karri ittiin koridariin ittiin galu akka cufamu kan taasisan. Isaan immoo irra deddeebiidhaan mootummaan Itoophiyaa deeggarsi ergaan jiru jedhanii himatu irra deddeebiidhaan. Karaa kamiin mootummaan Itoophiyaa kan cufu naannoo saniin koo kan jiru mootummaan wannoon hin jiru ittisni biyyaa akkoo hin jiru naannoo san. Raayyaan ittisaa? Naannoo san kan jiru karaa abaalatiin kan jiru wannoo dheenyu milishaa Affaarii fi liyyuu Affaarii malee makalakayaan akkoo hin jiru naannoo san. Karaa san kan cufan kan qabatan isaan sanirraa fagoodha kan jiru ittisni biyyaa Itoophiyaa. Kanaaf amma mootummaan akka filmaataatti maal yaade deeggarsi namoomaa gara Tigraay akka dhaqqabuuf? Egaa karaa hamma danda'ametti karaa qilleessanis hin ergamu. Xayyaaran jechaadhaan. Karaa biraatiinis immoo warri wannoon dhaabbattoonni addunyaa adda addaa keessumattuu kan tamar kan ta'an karaa isaaniitiin dhiibban adda addaa akka godhamu. Innaa uummannis amma buqqa'aa waan jiruuf qe'eessaarraa buqqa'ee karaa naannoo Amaaratti keessumattuu karaa Saqoxaa fi karaa Raayyaatti amma uummanni bal'inaan kan dhufaa jiru. Kun immoo karaa Eertiraa deemaa jira. Beelan jechaadha. Isaan immoo kun yoo beekamu karaa sanitti deeggarsi midhaanii akka hin deemne gochaa jiru. Kanaafuu sadarkaa addunyaatiin warri sabaanii murtii kanaaf dhaabbanna kan jedhan dhiibbaa adda addaa akka irratti godhanii fi karaan sun akka banamu haala mijeessuudha. Kan godhu mootummaan Itoophiyaa karaa biraatiin immoo uummanni Tigraayis rakkina isaa ofiin akka hiiku mootummaa cinaa dhaabbatee qabsaa'uu qaba mirga ofii wannoo gochuudhaaf kabachiisuudhaaf. Qondaalli TPLF Dr. Kindaay Gabrahiwoot kaleessa Tiwiitar irratti akka barreessanitti konkolaattota deeggarsa namoomaa fe'anii gara Tigraay deemaa turan Maqalee hin geenye jechuun ibsan. Haa ta'u malee himannaa mootummaarraa dhiyaateef qondaaltota TPLF irraa deebii argachuuf yaallee hin milkoofne. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaarraa kanumaan goolabnaa waan nu caqastaniif galatoomaa ammayyuu ittaanaa qophicha qopheesseera hirphaa gammachuu isiniif dhiyeesseera iddoo nagaa bulaa.